sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Sanbata xiqqaa gurraan al 13 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo sagalee qeerroo. Qophii keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya har'aa keessatti dura irratti akkuma barame oduu isin dhageessifna. Itti aansuun beeksisa qeerroo International Support Group dhaggeeffanna. Haala yeroo irratti marii jaaldiiramuu cabsaa waliin taasifnee qabna. Akkasumallee waamicha qeerroo bilisummaa Oromoo irraa dabretu jira. Jidduun wallee warraaqsaa isin afeerraa hanga xumura qophii keenyaatti nufa bu'aa sinin jenna. An hariiroo jorgooti keessummeessuun isin waliinan turan. Fincilli xumura gabrummaa golee Oromiyaa bakka hundatti itti fufee jira. Diinnis baadiyaa Oromiyaatti waraana guuraa jirti. Oduulee kanaa fi kan biroo jaal tokkicha murteessaa qabatee dhiyaateera. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa lixa shaggar Amboo baadiyaa keessa dheengadda loltoota konkolaataa 9 kaleessa ammoo dabalataan konkolaataa 7 baadiyaa qubachiisuun uummata hiraarsaa hidhaa fi ukkaamsaa jira. Maanguddoon ganna 70 warreen ukkaamfaman keessatti argamu. Amboo irraa akkuma beekamu uummanni godina lixa shaggar aanaa Amboo gandoota baadiyaa naannoo Waddeessaatti fincila xumura garbummaa qeerroon bilisummaa naannoo kanaa haala si'aawaan adeemsisaa turan. Kanuma sababeeffachuudhaan humni waraana wayyaanee konkolaataa 9 halkan keessaa sa'aatii 7 irratti basaasotaa fi jaalleewwan isaanii kan ta'anii fi dura taa'aa ganda diikii kan ta'e gaddafaa giddumaa kan jedhamu humna ergamtoota kana deeggaruu mana jireenya qotee bultoota ganda diikii galaan Waddeessaa kaarraa fi haruu xiroo keessa jiraatan ukkaamsiisee qabsiisaa bule. Kan baay'ee nama gaddisiisu maanguddoo waggaa 70 obbo Sisaay Qabaataa kan jedhaman ganda galaan Waddeessaa keessaa qabsiisee eessa buuteen isaanii hanga ammaatti hin beekamin jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aas humni waraana agaazii halkan keessaa sa'aatii 3tti konkolaataa 7 magaalaa Ambootti achi deemaa jiraachuu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroof hime. Oduu biraan fincilli xumura garbummaa golee Oromiyaa maratti bifa isaa jijjiirratee torban kana guutummaa itti fufeetu jira. Godina Harargee bahaatti magaalota akka Giraawwaa fi kan kana fakkaatan keessatti gandoota qonnaan bulaa hedduuttis gaaffiin mootummaan wayyaanee maal taanaan uummata Oromoo irratti harka isaa diriirfata, doorsifni afaan qawwee hanga yoomiitti jedhuun uummanni fincila xumura garbummaa har'a adeemsisaa jira. Guyyuma har'aa kana irratti hordoftoonni amantaa musliimaa bakka salaata isaaniitti masjidatti ajjeechaan haa dhaabbatu, doorsifni uummata keenyarraa haa dhaabbatu jechuun waraqaa hedduun barreessuun qabatanii argamaniiru. Gandootni qonnaan bulaa Hararge bahaa keessatti argaman daandii cufuutti kana booda waamicha waliif dabarseetu jira jedha gabaasaan keenya achirra. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo Jimmaa Horroo fi Qaaqeetti fincila xumura garbummaa haareffamee waan jiruuf guyyaa kaleessaa irraa kaasee korri bittinneessaa waraana wayyaanee uummata golaa jira. Qonnaan bulaan hidhaatti guuramaa jiru. Barattoonni illeen akkasuma jedhu qeerroon bakkichaa gabaasan. Hidhaatti kan guuramaa jiru jabaatus nuti qabsoof booda hin deebinu, diina jilbeeffachiifnee injifannoo keenya fiixaan baafna jechuunis dargaggoonni godina Qeellam aanaalee kanneen keessatti dhaadannoo isaanii waraqaa fi sagaleedhaan wal dhageessisaa jiru. Diinni ammallee humna qabuun uummata doorsisaa jiraachuu isaas saaxilaniiru. Magaala Adaamaatti fincilli xumura garbummaa kaleessa taphattootaan taphattootni wal dorgommii irratti walitti dhufan mootummaa wayyaanee akka hin jilbeeffanne waamicha sagalee dhaadannootiin dhageessisuun poolisiin naannoo Oromiyaa tarkaanfii dargaggoota irratti fudhachuu qeerroon Adaamaa gabaasee jira. Godina Arsiitti fincila xumura garbummaa itti fufsiisuuf waamichi kallattii garaagaraan taasifamaa jira. Uummanni wal kakaasuudhaan mootummaa wayyaanee abbaa irree ofirraa fonqolchina jechuunis wal yaamaa akka jiru qeerroon gabaase. Oduu biraan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo ganda warra Baabboo keessatti guyyaa 2 dura kan gabaafame gaafa guraandhala 9 bara 2016 halkan keessaa sa'aatii 5 booda uummanni waamicha waliif taasisee ture. Halkan kana sa'a kana irraa kaasee fincila xumura garbummaa aanaa kana keessatti uummata qonnaan bulaa baadiyaa keessaan dabalatee hamma ammaatti itti fufee jiraachuu qeerroon keenya achirraa gabaasa gochaa jiru. Guyyaa guutuu fincila xumura garbummaa magaala Jimmaa Horroo keessatti taasifamaa ooleera. Manneen daldalaa cufaatti oolani.
dhaadannoon uummata sagalee guddaadhaan daandii cufuun dhageessisaa oolaniiru. Barataan barumsa dhaabee fincila xumura garbummaatti uummata waliin hirmaatee jira. Sirbootni qabsoo uummataan eekkamsaan kan guutame qonnaan bulaa gandichaa waliin fincilli waraana wayyaanee rifaasisuu kan gaggeeffamaa oole yommuu ta'u, humni waraana poolisii Oromiyaa fi koree bittinneessaa fi federaalli karaa magaala Nuunnuu irraan gara ganda Baabbootti bahuudhaan guyyaan kaleessaa gabaa kan ture fincila xumura garbummaa kana tasgabbeessuu kan hin dandeenye har'a haala daandii mijeeffataniin dargaggoota Oromoo naannichaa tokko lamaan butanii dhabamsiisaa oolaniiru. Dargaggoota dhabaman keessaas Marii Ayyawuu, Bulii Abdataa kanneen jedhaman humna tikaatiin qabamanii eessa akka geeffaman kan hin beekamnedha. Waraanni wayyaanee halkan kanas gara sanatti bobbaafamaa jiruu fi achis buufatee jiru fincila xumura garbummaa aanaa Jimmaa Horrootti ka'ee jiru dura dhaabbachuuf kan ergamee jiru ta'uun qeerroon gabaasee jira. Oduu wal fakkaatuun godina dhihaa Oromiyaa keessatti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa daran jabaachuun kutaalee hawaasa Oromoo hunda kan hirmaachiseen konkolaachistoonni daandii Amboo Finfinnee fi Amboo Naqamtee Finfinnee warraaqsa uummata isaaniitti dabalamuun warraaqsa hojii dhaabuun itti fufan. Rakkoon tajaajila geejjiba guddaan Amboo Finfinnee akkasumas Amboo Naqamtee Finfinnee gidduutti mudachuun godinni dhihaa Oromiyaa raafama ulfaataa keessa galtee jirti. Godinaalee Oromiyaa garaa keessatti barruulee warraaqsaa fincila xumura garbummaa itti fufsiisanii fi adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo faarsan uummataaf rabsamuu fi bittinneeffamuu fi daandiin bakkoota hedduutti halkan edaa cufamuun mootummaa wayyaanee yaaddoo isa dhumaa keessa galchee jira. Godina lixa Shawaa aanota garaa kanneen akka Gincii, Jalduu, Ilfata, Amboo, Waddeessaa, Xuqurincinni, Tokkee, Kuttaayee, Baabbicha, Geedoo, Calliyaa, Miidhaaqanyii, Horroo Guduruu, Jimmaa, Raaree, Guduruu, Fincaa fi godinaalee Bahaa Wallaggaa fi godinoota kibba lixa Shawaa Walisoo fi naannoo ishee fi gandoota Oromiyaa dhiha bakkoota hedduutti barruulee warraaqsaa bittinneeffamaa fi maxxanfamaa buluu fi daandiiwwan konkolaataa darbamanii cufamuun wal qabatee wayyaaneen yaaddoftee waraana ishee dabalataan Oromiyaa keessa qabsiisaa jiraachuun saaxilamee jira. Haaluma wal fakkaatuun godinaalee Bahaa Oromiyaa magaala Dirree Dawaa fi godinaalee Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa godina Arsii Lixaa magaala Dodolaa fi bakkoota hedduutti barruulee warraaqsaa bittinneeffamuu fi maxxanfamuun wal qabatee warraaqsi haala jabaatiin itti fufaa jiraachuurraa mootummaan abbaa irree wayyaanee muddama seenuun waan qabee gadhiisuu dhabuun humna waraana isaan biyya goolaa fi shoror keessaa kan jiru ammas waraana kallattii hundaan bobbaasaa jiraachuu fi sochii amma adeemaa jiru irratti waraanni wayyaaneetti garagaluun isaa kan hin oolle ta'uun xiinxaltoota siyaasaan hubatamee jira. Dhuma irratti godina lixa Wallaggaa magaala Gullisoo keessatti warraaqsi fincila xumura garbummaa uummataa fi dargaggoota qeerroo barattoota Oromoon jabaatee itti fufee jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Yeroo ammaa kana magaala Gullisoo keessatti uummanni fi dargaggoonni hiriiruun wayyaanee dura dhaabbachaa jiraachuun warraaqsi jabaatee itti fufuun gaggeeffamaa jira. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aa kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Beeksisa oduu gammachiisaa guyyaa gargaarsaa tumsa qeerroo International Qeerroo Support Group gurraan ala 27 bara 2016 yookaan Februaarii 27 bara 2016 guyyaa gargaarsaa tumsa qeerroo qopheessee isin eegaa jira. Qophii kana irratti goototni artistoonni qabsaa'otiin Oromoo akkaan qaqqaalii fi jaallatamoon ni argamu. Isaan kana keessaa Adam Haruun Elamo Ali Dalamne jiraachuu tasanuma malee kumantamaan dhumne dhalootamaan oolle kumantamaan dhumne kaaneemaan falmanne yaa Oromooti yadduuti numan oolle yaa Oromooti yadduuti numan oolle duuti numan oolle kawwee fannifattee gaaratti hirkatee innansaa eeggataa garaasaa hidhatee Amartii Waaree
Salih Hassami, Abtaamuu Lamuu, Duulaa Adabaa, Boy Twingii fi Muhammadi. Callaa Carcarii fi kaawwanis hedduun jiran. Qophii kana irratti jaalta shoomaa damee argamanii haasawanii taasisu. Akkasumas dhiyeenya kana kan biyya irraa dhufe bakka bu'aan qeerroo bilisummaa dargaggoo Jaal Ifaa Asaanaa gaaffilee waltajjii irraa ka'aniif deebii isiniif kennuuf ni argama. Bakkisaa Calgary Chinese Cultural Center of 197 First Street SW Downtown. odeessa dabalataa yoo barbaaddan bilbilli keenya 58 77 07 77 88 403 903 51 49. Imeeliin keenya qeerroo.canada@yahoo.com. International Qeerroo Support Group Branch Alberta, Canada. Ayyee Jaal Diramuu Cabsaa bagaa gara istuudiyoo keenyatti nu dhiyaattee siin jenna. Ayyee isinillee baga nagaan eegdan isin jedha. Ayyee guddaa ulfaadhu. Mee yaada tokko kaasnee haala yeroo irratti mari'an jenneetiif afeerre. Odeessi tokko jira sanas kaafnee haasofna. Mee dura irratti sochiin xumura gabrummaa ni qabbanaa'e moo ni ho'e? Haala kam keessa jira? Maal fakkaata? Mootummaa wayyaanee akkuma beeknu miidiyaalee ukkaamsee jira. Sochiin biyya keessaa maal akka fakkaatu? Inni Harargee isa Wallaggaa akka hin dhageenye, inni Wallaggaa isa Harargee akka hin dhageenye, inni Booranaa isa Walloo akka hin dhageenye sochii waan qabbanaa'e fakkeessuuf jechuudha. Irra guddaa miidiyaa ukkaamsuutiin biyya keessatti nagaa fakkaachuutiin waa'ee misoomaa waan kana gara televizyiiniitiin hoololuutiin xiyyeeffannaa uummataa qabsoorraa kolaasuu barbaada. Mee sochiin biyya keessa jiru kun akkuma mootummaan jedhu kana qabbanaa'ee jira moo? Mee sadarkaa maalirra jira qabsoon Oromoo har'aan kana? Baay'ee nama ajaa'ibu qabsoon uummata Oromoo kun keessattuu amma xumura gabrummaatiirra jirra. Xumura gabrummaa kana immoo dhiigatu dhiigatti hima. Miidiyaa qofaa miti kan kana uummatatti himu, miidiyaa qofaa miti kan kana qeerroo keenyatti himu. Dhiigatu dhiigatti hima. Foontu foonti hima. Lafeetu lafeetti hima. Wal keessa deema. Kanaaf hin qabbanaa yoo hin taane daraan o'ee, daraan jabaatee, daraan immoo teekniikii isa geeddaree itti deemaa jira. Amma kan kanaan duraa sun akkanumatti ka'e jedhanii warri yaadanoo jiraatanii hin dogoggoran. Itti yaaddamee qindaa'eet sirriitti karoorri bahee fi karooruma saniin immoo hojii sun raawwatamee ammas karoorri daraan sanarra cimate karoorri daraan san caalu baheet sochii cimaan gaggeeffamaa jira. Kan baay'ee nama ajaa'ibu yeroo baay'ee wanti mootummaan wayyaanee hin beekne tokko jira. Uummata Oromoo kan tokko taasisu, uummata Oromoo kan addaan facaasu qaama biraati jedhee yaaduu isaati amma. Uummata Oromoo homtuu addaan facaasuu hin danda'u. Uummata Oromoo immoo kan tokko taasisu Oromummaa isaati. Amma hojiin hojjetamaa jiru Oromummaa irratti. Oromummaa irratti erga hojjetame immoo diddaan xumura gabrummaa amma eegalle kun fiixan bahuudhaaf wanti isa dhorku hin jiru. Waggaa 20 har'aa dura yaadadhaa. Waggaa 20 har'aa dura namni Oromoo jedhame tokko wanni inni odeessu akkamitti akka afaan isaatiin barachuu danda'u. Afaan isaatiin erga barachuu danda'e immoo akkamitti akka Oromoon tokko ta'ee fi Oromummaan akkam akka fakkaatuu qabu kanarratti hojjetama. Beektonni keenya, barattoonni keenya, daldaltoonni keenya hundumtuu waa'ee tokkummaa waggaa 20 darban kana irratti hojjetee dhagahee dhaggeeffatee amma Oromummaan suni tokkummaa inni sana dhugaadhaan fidee jira. Kanaaf kan amma argitee yoo Walloo attiffate Booranaa kan qufa'u. Yoo Harargeedhaa attiffate Wallaggaa kan qufa'u. Kanaaf amma tokko dhimma amma ka'e kana akka durii isaan bakka tokko ka'e bakka biraatitti yeroo dhaamuun argitu. Hundumtuu erga takka ka'a, hundumtuu erga takkaatti deema. Ergaa diddaan xumura gabrummaa kun amma daraanuu jabaataa akka deeme kan argitu har'a waan Gujii keessatti ta'aa jiru laala. Waan Ambootti dheengadda kana ta'aa jiru laala. Waan Wallaggatti dheengadduma kana ta'aa jiru laala. Walumaa galatti sochiin farra uummata Oromooti jedhamee laallamu kamiyyuu faccifamaati jira. Ijoolleen keenya bakka jirtutti waan isaanirraa eeggamu gochuudhaan fakkeenyaaf wanti uummata Oromoo miidhu hoo jiraate karaa uummata Oromootiin darbee akka fayyadamne akka arma duraa san Oromoo ajjeesanii gateettii Oromootirra ejjetanii golatti akka hin darbine hundumtuu dammaqeetti of eeggannoo guddaadhaan itti deemaa jira. Kanaaf daraanuu cimeetti
qindaa'etti itti deemamaati jira. Akka dura sii kaase bilchina of eeggannoo fi injifannoon akka goonfatamutti kan itti deemamaati jiru. Qorre kan jedhu tasa ka'e kan jedhu holola diinaati kun. Tasa hin kaane hin qorrines hin qorrus amma xumurrutti hin qorru kana machi. Dhugaadha. Ta'us qaba. Bakka garagaraatti salaan baas kan jedhamu gubaa jiranii. Baasiin kunis immoo bifa isaa geeddarratee illee dhufee kanarratti illee uummanni ammas irratti dammaqee tarkaanfii irratti fudhachaa jira. Bakka hedduutti ammas qotee bulaan gibira hin kaffallu jechaa jira. Kun hedduu kan nama jajjabeessuu fi jabaatee kan itti fufuu qabu natti fakkaata. Mee asirratti yaada maal qaba? Jaala kiyya baay'ee ulfaadhu kun dubbuma amma ka'uu qabuu fi ka'uun irra jirudha. Arma dura yeroo kacha maaliin itti gale tokko yaadachuun nurra jira biyya keessa. Konkolaataan kacha maalii jedhamu kuni waldaa qonnaan bultoota Oromoo warra Jimaa biyya alaatti ergantu galchee ture. Kan galche immoo karaa diinshoti jedhama. Akkuma inni san galcheen mootummaan wayyaanii daldaluu kan qabu nu malee isinii miti jettee heeyyamaa fi konkolaataa 30 dura galee sana irraa saamtee fudhatte. Takka turetti ammallee waldaan maqaa Oromootiin dhaabbate tokko konkolaataa daldalaa jalqaba propoozaala isaa dhiyeessee propoozaalli suni konkolaataa sanaan akka heeyyamamee fi biyya alaatti galchu goonan dura dursanii dhaqanii wayyaanonni salaam baasii galfatan. Egaa salaam baasiin kuni gulantaa sadiirra jira amma. Jalqaba salaam baasiin kan daaf kaampaaniidhaa dhufe. Ittaanee salaam baasiin amma kan chaayinaan galche kana. Sadaffaa kan amma bifa geeddarate kana. Kanaaf hundumti isaatiiyyuu jalqaba saamameetidha kan dhufe. Qabeenya Oromooti. Qabeenya Oromooti diinni saamee kan ofii godhate. Kanaaf salaam baasii kana ijoolleen keenya amma bifuma qindaa'een shira achi keessatti dalagamu kan waan irratti bartee fi bakka deemutti cabsuu fi gubuutti jiru. Amma salaam baas erga kana argee booddee maal godhee maqaa fi bifa geeddarachuudhaan salaam baas sana Itiyoo baasitti geeddare. Uummata keenyan ammas qeerroo keenya wanni nuti jennuuni hundumtuu sobaa dharaan salaam baasitu Itiyoo baasitti geeddarame. Itiyoo baasiin kaampaanii biraa yookiin immoo sheer kaampaanii biraatii miti. Isumatu bifa geeddaratee akkuma bittaa kolonii isaanii kana uummata keenyarraa maallaqa walitti qabachuudhaaf deemaa jira waan ta'eef wanti isin gootan kun sirriidhaan naan qeerroodhaan yookiin immoo wanti gama kanaan laalamu gama kanaan adeemamu hundumtuu sirriidha. Kan biraa yeroo darbe kana amma qabeenyi midrook warqee naannoo Oromiyaa hunda keessaa walitti qabatu kanarratti uummanni ejjennoo tokkoon tarkaanfii fudhachaa jira. Kunillee sirriidha. Maanni sababni isaa mana barumsaa uummataaf hin ijaaru. Daandii uummataaf hin ijaaru. Kilinikni hojjettoonni isaa achitti kilinikatti fayyadamu. Uummanni keenya garuu achuma maddiitti deessuun dhalarratti duuti. Namni busaan qabee ajjeesa. Achumatti kilinika sana seenanii fayyadamanii kuni qabeenya keenya saamati. Uummata keenya immoo ajjeesa waan jiruufi daraanuutti cimina keessan duukaa jira qeerroon jennaan uummata keenyan. Bakka kanatti tokkoffaa kilinika sana keessa Oromoon otoo seenee wal'aanamullee barbaade. Hojjettoonni kilinika sana keessa afaan illee hin danda'an. Afaan Oromoo illee hin danda'an. Kan biraan warshaa midrook kana keessa kan hojjetan ilmaan Oromoo miti. Akka jirutti warqii kana kan qotachaa jiru eenyu? Warqii Oromoo kana kan qotachaa jiru diina Oromooti. Midrook qofaa miti. Warshaalee Oromiyaa keessa dhaabbatanii jiran heddumminaan ammallee kan dubbachuu barbaachisan kan. Tarkaanfiin illee gama kanaan itti yaadamuu qaba jedhee yaadaan. Tokkoffaa afaan hojii afaan Oromoo miti. Hojii kan qaxaramee hojjetu ilmaan Oromoo miti. Bu'aan nuti isaan irraa argannu faalama qilleensaa. Faalama qilleensaati. Saamamuu lafaati. Buqqa'uu qonnaan bulaa keenyatti. Buqqa'uu qonnaan bulaati. Hojjettoonni keenya keessatti qaxaramanii ilmaan keenya keessatti qaxaramanii hojjetaan jiran afaan isaaniin tajaajilamaa hin jiran. Kanaaf akkuma kaasnee midrook sana qofatoo hin taane warshaaleen Oromiyaa keessa jiran marti jechuudha. Akka hojii dhaaban. At least akka hojii dhaaban taasisuu danda'u. Waan tokko si dabalaas irratti akka seera investimantiitti amma namni tokko lafti yoo irraa fudhatamu yookiin immoo uummata tokko yoo bakka tokko buqqisanii jalqaba wanni preliminary study wanni sanarra san dursanii qoratantu jira. Qorannoon kun maal of keessatti dabalataa tokko uummata achi buqqa'u kana maal hojjisiisnaa kan jedhamutu qoratama. Lammeessoo uummata achi buqqisannu kana eessa qubachiisna? Ogaa eessa qubachiisna jedhan immoo achi keessatti maaliin infraastiraakchariitu ilaallama. Ijoollee isaaniitiif manni barumsaa jira. Uummata kana bishaan dhugaatii qulqulluun jira. Uummanni kun daandii qabu. Uummanni kun bilbila qabu. Uummanni kun ibsaa qabu yookiin immoo argatu kan jedhu kana
qoratta. Kanaaf ogguu lafa tokko investmentiidhaaf barbaadu mootummaa sirrii ta'e jechuudha. Kanneen qo'ata. Lafa irraa buqqise sanaaf gatii isa gitu kaffaluutu irra jira. Lammaffaa uummata sanaaf mana ijaaruutu irra jira. Sadaffaa gatii kaffaleef suniyyuu gahaayyuu odoo ta'e immoo jechuudha. Maallaqa sanaan maal akka hojjechuu danda'u dura tireeningii kennaaf hin leenjisa. Asitti garuu kan arginu amma warshaaleen Oromiyaa keessa jiran hundumtu jechuudha. Booddee qophii addaatiyyuu kanarratti hin qabaanna. Hundumti isaaniitiyyuu uummata kana lafa kaaree tokko irratti saantimii 75 buqqisu. Saantima 75 buqqiseet mootummaan wayyaanii ofiisaatii immoo liiziidhaan kaaree tokkicha miiliyoonota hedduutti gurgurata. Amma fakkeenyaaf naannoo Jamuu laali, naannoo Sabbataa kana laali, naannoo Burraayyuu laali, Sululta laali, Laga Xaafoo, Laga Daadhii laali. Hundumti isaaniitu qonnaan bulaan akkanatti irraa buqqa'e. Sandaafallee laali. Hundumtu akkanatti buqqa'e. Qonnaan buloonni sun har'a warra achi buqqaa sun eessa jiru? Kaan isaanii waardiyyaadha. Kaan isaanii biyyaa badaniiru. Kaan isaanii immoo dallaa Tigroota ta'eeku. Ijoolleen durbaa hojjettuu mana Tigreeti. Kuni dhiibbadha. Kuni cultural genocideidha. Kuni sanyii balleessuudha. Aadaa balleessuudha. Afaan balleessuudha. Kanaaf uummata kana warreen warshaa jedhamanii biyya kana keessa dhufan deebisanii uummata sanaaf yoo kaasaan kaffalle yoo deebisanii uummata san bakka isaan jiranitti hin dhaamne ammallee taanaan warri lafa sanarraa buqqee bakka irraa buqqee sana sirriitti irratti xiyyeeffatee haa eeggatu lafti sun hin deebitiif boruutiif ta'a. Very good. Amma wayyaaniin kan hololaa jirtu. Kanuu akkasitti lafa saamaa jiran kan bakka tokkotti immoo waraqaa qotee bulaaf lafti kan keessanii jedhaniiti waraqaa kennuufi abbaa qabeenyummaa lafaa sana kan ibsu. Bu'uruma gaaffii kana yoo ilaalle gaaffiin barattoota Oromoo kan dur jalqabame kan bara fiiyudaalii lafti kan qonnaan bulaa haa ta'u. Gaaffiin jettu sun deebiteetti jechuu dandeenya har'a. Maaliif yoo jette asii lafti kan mootummaati jedheeti qotee bulaarraa fudhate gurgurachaa jira. Qotee bulaaf garuu wama tokko kennaa Wanni tokko hin jiru. Kanaaf lafti kan qonnaan bulaati yookaan lafti kan qonnaan bulaa haa ta'u ka jedhu sun gaaffiin ganama qeerroo warra ganamaatiin jalqabame sun hojiirra oolee jira har'a. Waa takka hojiirra oolee jechuu dandeessa. Amma kan baay'ee nama ajaa'ibu bara mootota gonfoo kan ture lafa irraa fuudhanii warra isaan tajaajiluuf loltuu isaaniitiif hiraniit lafa yeroo qofaa miti immoo namoota lafa sanarra jiranillee hojjettoota fi gabroota jara sanii akka ta'anitti hiran. Wanti amma nuyi argaa jirru kun seeruma biyya kana keessatti barreeffamerraa kaanee yoo laalle gabrummaa san daraan cimse malee hin hir'ifne. Maal jedhaa? Gaaffiin qeerroo warra ganamaa suni lafti kan qonnaan bulaa yaa ta'u kan jedhu suni gaaffii sirriidhaa fi gaaffii bu'uura ta'e. Lafti kan qonnaan bulaa yaa ta'u. As keessatti warri qabsoo keessatti wareegaman, warri qabsoo keessa darban, warri ammallee qabsoo sanatti jiran, warri lubbuudhaan jiran ni yaadatus ni beekus. Mootummaan wayyaanee gaafa dhufee galu maal jedhee galee? Lafti kan mootummaatii fi kan qonnaan bulaati. Argite? Akka isaan saamuudhaaf halbee qara lamaa qabatanii dhufan. Lafti kan mootummaatii fi kan qonnaan bulaati. Laal. Hookan as jechuu hookan achi jechuudha malee gara lamaanuu nyaachuun kun peendulamii ta'anii asiif achi rarra'uun kun uummata hoggaa meeqa sobdeetti baata akka kanatti. Yookaan kan mootummaati yookaan kan qonnaan bulaati jechuudha. Amma saayinsii siyaasaa keessatti mootummaa jechuun uummata kan jedhu saniif akkas goone jedhanii lafa kaa'uudhaaf yoo kan nu goomsuudhaaf ta'e soba kuni. Maaliif lafti kan mootummaatii fi kan uummataati kan jedhe mootummaan akka uummata hin taane argine nuti. Mootummaan wayyaanee akka uummata hin taane uummata Oromooti ol kan ragaa bahuu danda'u hin jiru. Kanaaf egaa kan uummataa ta'e uummanni lakki lafa kana nurraan fudhatiin gu'a jedhee gaafatu. Hoggaa jaarsa ergatu. Meerre toleedhaniif. Lafti kan mootummaatii nuti akka barbaadetti saama, nuti akka barbaadetti gurgurata, nuti akka barbaadetti fira keenyaaf kenna jechuudha kun. Kanaaf amma sababa riil isteetitiin sabbatarraa maqaa mootii isaanii kan du'e maqaa mallasiin lafa kaaree meetirii 1000 fudhata. Daan dheengadduma jechuudha. Dheengadduma. Malas akkaadaamii ijaaradhanii sulultarraa lafa kaaree meetirii 1200 fudhatan. Uummanni yoo dubbate immoo jedhanii naannessaa kanatti saree biyya Awurooppatitti detective dogs warreen jedhaman kana sareen ilma namaa ciniinuudhaa fi suuftee waa baasuudhaan beekamtu. Saroota bakka itti leenjisan maddii kanatti kaaree meetirii 500 irratti lafa ijaaranii saroota torsiisaa jiru. Uummata Oromootiin ciniinsuudhaaf. Sulultatti. Kuni baay'ee kan nama rifachiisudha. Halkan nutti gadhiisu ijoollee achirraan darbitu ijoollee Oromootitti halkan saroota kana gadhiisanii ciniinsisaa jiru. Jiilsanii safara sana ari'uu barbaadu. Ijoollee hedduu nyaachisanii saree nyaachisa. Waanuma apartheidiin Afrikaa kibbaatti raawwatetu asitti raawwatamaa jira. Kaanuma amma laal.
Apartheid maal godhe gadda bara hanga bara 1985 saroota namatti gadhiisee namoota ciniinsuudha hojiin inni hojjechaa jiru. Haadha sirbi tokko irratti bahee jira. Sirba afaan Ingiliizii tokko. Isuma san hojii poolisiitiif finnillee akka hin jenne hojiin poolisii sareetti fayyadamu biyya kana keessa skilled kan ta'e kan sanarratti leenjii hin jiru. Amma maanni parpasiin yookiin immoo hojiin saroota kana maalinni Oromoota ciniinsuudha. Ijoolleen akka mannantee safara sanii baddu gochuudha. Kanarratti kan bobba'anii jiran. Kan biraa abilee qaralamummaa wayyaanee kanatu baay'ee ishuu guddaa. Akkuma reefu ati ibsite jechuudha. Yookaan lafti kan qotee bulaatiin yookaan kan mootummaatiin jenna. Kan mootummaa fi kan qotee bulaatiin yeroo hundumaa tooftaa wayyaanee keessaa kan nama dinqu akkasi abilee qaralamummaan deemti. Mee waa'ee dinagdee isaanii poolisii dinagdee isaanii ilaali. Maal godhani? Free market hordofnaa jedhani dura gaafa seenan. Natsaa gabayaa gabaa bilisaa. Kana afarsan akka ajaa'ibaatti mootummootii warra westernii kana gammachiisuuf isaan wajjin hidhata godhachuu biyya qaroomtee fi biyya dimokiraatawaa taate fakkaatanii mul'achuu barbaadan. Kan si dinqu asiin gabaa bilisaa gaggeessina jedhu. Dhuguma immoo gabaa bilisaa kan gaggeessanis qabu. Kan immoo komaandii godhan immoo qabu. Gabaa bilisaa kan isaan godhan isa kam? Gabaa komaandii kan isaan godhan immoo isa kamitti yoo ilaalte waan ofiif isaan irra guddaa importeroonni isaanii. Exporteroonni isaanii. Irra guddaa waan isaan fidanii meeshaa garaagaraa importi godhanii biyya keessatti galchani hamma barbaadanitti gurguratu. Qalama ijoollee barattoota keenyatti qalamni tokko birrii meeqama qalamni tokko birrii 7tti gurguratu. Imagine qalama saantima sumuuniifaa shillingiifaa ture jechuudha. Saamunaa hedhii maateeriyaalii biyya kana keessatti argitu hunda waan alaa galu waan isaan galchan free marketii godhan. Hamma barbaadan siin jedhu. Waan Oromoon immoo harkaa qabu oomisha biyya alatti geeffamee akka hin gurguramne otoo nuti beelonu warri Oromoo hin nyaatanii akka Oromoon qabeenya isaa alatti geessee hin gurguranne akka doolaaraan hin gurguranne akka qotee bulaan keenya immoo sangaasaa ekspoortiin goone sangaan ekspoort akka hin taane ni cufan. Isa immoo gabaa to'annoo jala gabaa to'annoo godhan. Xaafii gabaa to'annoo godhan. Qabeenya Oromoon qabu hunda gabaa to'annoo jala jira. Qabeenya isaan qaban hundi gabaa bilisaa jala jira. Waan nama dinqudha. Baay'ee kan isaan ittiin fayyadaman. Waan gaarii kaasite amma asirratti waan tokko sii dabala. Maaltu ta'e seeti amma yeroo darbe kana jechuudha. Maqaa hin dha'u mucicha asuma markaatoo keessatti daldala. Gurbaan kun biyya alaatti meeshaa galcha. Maqaan isaa maqaa Oromoo waan ta'eef qofa gumruukiin silaa waxabajjii galuu qaba ture meeshaan isaa. Waxabajjii kan buufata doonii Jibuutii ga'e yookiin Jabuutii ga'e waxabajjiidhaa qabee hanga amajjii ammaatitti jechuudha. Waxabajjiidhaa hanga amajjiititti guyyaatti konteenariidhaaf kaffalaati doolaaraan akka achirra turu godhe. Maal ta'e mucaan kun waan tokko sababa hin qaban gaafa meeshaan kun as ga'u already kasaaraa jira gurbaan. Tokkoffaa kaffaltiitti fixeera. Lammaffaa wanni inni galche suni waan waqtii eeggate yeroo meeshaan sun gadhiifamee as ga'utti gabaadhaan ala ta'ee jira. Kanaaf waan ittiin galche gaditti gurguree fixe. Tokko naan jedhe waan kanaa dhiisnu konistirakshinii irraa fudhannu amma konistirakshinii biyya kana keessa gaggeeffamaa jiru. Amma kaleessa mana hidhaatii ba'e gurbaan keenya tokko. Cirracha isaan daakanii nurraa bittee warra konistiraakshiniitiif geessuu qabda dirqama jedhanii waan dideef gurbaatti duudanii tumanii innumtuu tumamee innumtuu hidhame amma kaleessa ba'e. Wanti maarkeetii keessa jiru kana amma namoota hundumaa taphaan ala gochuu. Taphaan ala gochuu. Baay'ee isaan qaraxas hin gaffadanii yeroo dhufanii meeshaa kana immoo yeroo gashani tola gashatu. Tola galchu. Ofii isaaniitti tola galchuu kan biraati irratti immoo qaraxa fe'u. Akka kanaan ijoolleen taphaan ala taate. Ijoolleen dorgomaa ta'uu dadhabdeeti miti. Dhugaan jiru kana namni kamiyyuu immoo kana hubachuu qaba baay'ee. Yeroo ammaa kana keessa sochii farra gabrummaa kana deeggaruun xumura itti gochuuf biyya keessaa fi alatti maaltu godhamaa jira? Gaaffii baay'ee gaariidha. Egaa biyya keessatti Oromoo cufti namni Oromoodha jedhe namni sagalee baasuu danda'u namni ijaan arguu danda'u namni socho'uu danda'u hundumtuu nu deeggaraa jira. Kana immoo Oromoodhaa ol namni ragaa ta'uu danda'u hin jiru. Hundumtuu quba qaba hundumtuu sin beeka. Hundumtuu qaamni as keessa jiru hundumtuu nu deeggaraa jira. Kanaaf dursee galata argadhaa hin jedhaani. Kan hin galateeffadhu sochiidhaa fi wanti garuu godhamaa jiru hundumtuu keenya waan ta'eef erguma takkaatti deemna. Biyya alaatitti namoonni beekamoon iskoolaarii ta'an aartistoonni gurguddoon waldaaleen adda addaa yeroo adda addaatitti walitti dhufuudhaan mari'achuudhaan qeerroo intarnaashinaali wajjin ta'uudhaan galiin akka galu maallaqni akka walitti qabamu akka tumsamu gochuudhaan hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf amma waldaan DC jiru gaafa 19tti koonsartii qopheessee jira. Galiin achirraa walitti qabamu karaa qeerroo intarnaashinaali sochii xumura gabrummaa kanaaf kan ooludha.
bifuma wal fakkaatuun gaafa 27 artistoonni Kanadaa Kalgaariitti akkanuma qophiin qophaa'ee galii walitti qabamee innis karaa qeerroo intarnaashinaali tumsa kanamaaf akka oolu godhamaati jira. As keessatti artistoonni akka Saliyaa Saamii fa'aa gahee guddaa nu taphachaa jiru. Elemoo Alii. Yes. Adam Maharuufaa, Callaa Carcarfaa. Hangafoonni gurguddoon kuni warra qabsoo itti hafe. Yaa. Isaan kun amma waan kana qindeessanii kana qofaa miti. Namoota hedduutu achi keessa jira. Namoota artistoota hedduu iskoolaroota hedduu namoota beekamu. Hedduu kanneen dinqisiifadhu hedduu kanneen akka lubbuu kiyyee jaaladhu artistoonni hedduu amma nu cinaa dhaabbataa jiran. Gama kanaan riilee galanni kiyyallee isaanii qabuun jedhan. Kanuma nuyyuu galata keenya fudhadhaa jennaani itti deemanii gaafa 27 hundumti keessanuu Kalgaarii dhaqaati qeerroo support group achi keessatti qeerroo international support group dhufa nu deeggaraa nu jajjabeessaa wajjiniin sochii xumura gabrummaa kana cimsinee itti deemna sanirra jirra. Kanaaf walii warri isteetii biraa jiranis jechuun ardii biraa warri jiraatan naannoo Awustiraaliyaa Oromoon ciccimoon bakka jiranii jira. Isaanis Eurooppii kana keessallee warri jiraatan akkasumatti sochii kana cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Kabiraammoo qeerrooleen as keessa jiran qeerroon hawwisoo mataa ofiis akka qabu beekamuu qaba. Ijoollee dardara dargaggoota hedduu ka ol biqilanitu jiru. Isaan kanallee qophiin garaagaraa qophaa'ee otoo round the world deeman natti tola. Sun immoo waan akka gulantaa lammaffaatti sadaffaatti qabannee itti deemnu karoora qabna. Kun waan hin oolle maaliif warri hawwisoon qeerroo biyya keessa jiru kuni qeerroo internaashinaal wajjiniin walitti dhufeenya isaa akkuma cimsachaa deemanii affeerriin tokko tokko hin dhufannee yaadna. Sanarrattis immoo akka nu yaadan asumaan achi ergaa keenya dabarfani. Kabiraan wanti asirratti ka'uu qaba jedhee yaadu namoonni hedduun qeerroo gargaaruuf onnatanii akka jiran quba qabna. Garuu baay'een isaanii karaa isaa hin arganne. Karaa ittiin gargaaran hin barre. Garuu beekamumtii kan qabu. Hanga UN'tti hanga mootummaa Ameerikaa irraa beekamumtii kan qabu jechuudha. Addunyaa mararra deemee hojii kana hojjechuuf qabsoo karaa nagaa qeerroon biyya keessatti gaggeessu kan deeggaruudhaaf qeerroon kan hundeeffate qaba. Kana beekuu qaba. Qeerroo International Support Group. Akkanumallee maccaaftuu lamaan ni jira. Akkasumas jaarmiyaaleen garaagaraa bakka qeerroon adrees gochuu hin dandeenye tokko yoo jiraatan garuu ni jira. Qeerroon bakka hundarraa miseensanii qaba. Addunyaa guutuurraa ni qaba. Haa ta'uuti bakka tokkotti jaarmiyaaleen tokko mataa isaaniitiin maallaqa walitti qabanii waan kanaaf deeggaruu ka barbaadan yoo jiraatan jechuudha. Yoo walitti qabanillee geessanii qeerrootti kan galchuudha. Qeerrootti. Wanti deeggarsi adda addaan godhamu harka namoota dhuunfaa galu hin jiru. Maaltu alachuufti jira biyya kana keessatti amma duras kan ittiin diinni hojjetaa ture. Maallaqa walitti qabame kana yoo bifa istiraakcharii nuti barbaanne kanaan yoo deemuu baate badii guddaa fida. Akka malee. Badii guddaa fida. Diinillee koottaati maallaqa fudhaa jedhee haala ittiin ijoollee qabsiisaa turetu jira. Haadha asirratti waan tokkotu jira. Mootummaan wayyaanee asuma namoota isaanii ijaaranii biyya ambaatitti erganii jechuudha. Achitti garee hundeessanii garee sun maallaqa walitti qabee namoota qabuu barbaadu biyya kana keessaa maqaasaa laatee baankiidhaan gara namichaatti erga. Akkas gochaati. Ogaan namichi suni dhuguma qeerroo deeggaruudhaaf nawaame jedhee dhaqe baankiidhaa qabama namni sun. Kanaaf beekamtii kan qabu qeerroo international support group qofaadha. Kanaaf namni kamiyyuu deeggarsa kan kennu barbaadu karaa qeerroo international support group haa ta'u malee karaa dhuunfati wanni ergamu hin jiru. Badiitu gahaa jechaa irra nuti. Waldaaleen illee yoo walitti qaban waldaaleen sun geessanii qeerroof kan kennu qabu. Maccaaftuu lamnillee yoo walitti qabe qeerroof kan kennu geessee kan kennu qabu qeerroo international support group. Amma artistoonni keenyas hangafoonni akka Elemoo Alii fa'aan akka Kadir Said fa'aan akka Saliyaa Saamii fa'aan koonsartii qopheessan kanarratti wantoonni achirraa mul'atu dhuunfaadhaan miti kan galu karaa qeerroo support group kan galuu qabu. Kanadha kana ta'uu beekuu qabanii nutillee qeerroon biyya keessa jiru eenyurraallee gargaarsa fudhannu yoo gargaarsi kun karaa qeerroo international support group yoo nu dhaqqabe qofa ta'uu akka beektan barbaanna. Kanaa achi yooniif namoota dhuunfaatti ergitanii jiraatan isarraa kana galiin dhaamuu barbaadu. Yoo namoota dhuunfaatti ergitan qeerroo akka hin gargaarre beeka. Namoota dhuunfaatti erginaan definitely saneen waliin qabatu. Nuuf hin ergine. Kanadha mee gara gaaffii koo xumuraatti haa deebi'u. Sochii hanga ammaatti qeerroon taasise kanarraa bu'aan argame maalidha? Maal jedhamee ibsamuu danda'a? Jalqaba akkuma dura jedhee tokkummaan dhugaa sun kan mul'ate sochii qeerroon godhe kanaan amma tokkummaa jennee
namoonni barreerraa barsiisnee jirraa waggaa dheeraa irratti hojjetamee jira. Tokkummaan sun dhugaadhaan kan mul'ate sochii qeerroon godheen tokko. Lamaffaa akkuma addunyaatitti iyyuu jechuudhaan namoonni murtii mootummaan diktaatarii ta'e tokko mootummaan abbaa irree ta'e tokko dabarse qolachuu kan danda'e sochii qeerrooti. Akkuma addunyaatitti jechuu dandeenya. Amma biyyoota Afrikaa hedduu fudhachuu dandeenya. Kan qolate qeerroodha. Sadaffaa mootummaa wayyaanee hundeedhaan kan sochoose sochii qeerroo kana. Kuni bu'aa guddaadha. Hundeedhaan sochoosuu qofa odoo hin taane yaadni fi adeemsi karoorri fi akeekni mootummaa akka caccabuu fi akka qoqqoodamu godhe qeerroon. Kanaaf kuni bu'aa guddaadha. Kanarra jirraa sochiin keenya immoo gara xumura gabrummaatitti waan ce'eef bu'aa caalunnaan kanaan. Waraanni baadiymeellee hanga qeerroo tokko mootummaa kana akka hin raasne ibsu hayyootiin hedduun. Sirriitti. Mee gara fuula duraatti tarkaanfiileen fudhatamuu qaban maal faa ta'uu qabu? Eenyurraa maaltu eegama? Amma qeerroon sochii godhe kanaani humna hamma Oromoon gahu Oromoon eenyu akka ta'e akkamitti akka deemuu qabu kallattii kaa'ee jira. Amma booddee keessahuu namoonni Oromoonni Finfinnee keessa jiran Oromoon cufti bakka biraa jiran keessahuu immoo hojjettoonni mootummaa gulantaa sochii xumura gabrummaa kana waan tokkotti ceesisuun dirqama. Qeerroon gama isaatiin waan gochaa jiru jira mana barnootaatti qabee jechuudha. Hojjettoonni mootummaa immoo maal inni kan gochuu qabanii tokkoffaa sirni kun sirna nama nyaatadha. Sirna uummata kanaaf hin tolle sirna namiyyuu eenyummaa isaatii fi namummaa isaa keessatti dhabaa jiru waan ta'eef sirna kana karaa gochuu cabsuutu irra jira. Fakkeenya tokko fudhanna bara 1750 keessa jechuudha. Ingiliz keessatti fincilatu ture. Fincilli kuni fincila Luddite jedhama yookiin immoo Luddite movement. Fincilli kun maal inni xiyyeeffannaan isaa guddaan mootummaa san caccabsee burkuteessuudhaaf bakka jirutti waan jiru cabsuudha. Hojjettoonni mootummaa warreen faaktarii keessa hojjetan yookiin immoo warshaalee keessa hojjetan waan keessa hojjetan san daakuutu irra jira ammaan booddee. Garanatti ce'uutu irra jira. Isaanis gahee isaanii gama isaaniitiin bahuutu irra jira. Akka warri Luddite sun achitti caccabsanii mootummaa san akka warri Luddite sun caccabsanii mootummaa san unkuteessan san akka burkuteessan san kunis caccabsee burkuteessuutu irra jira. Ammaan booddee qabeenya kiyya kan jedhuun hin qabu Oromoo. Waan mootummaa kana keessa jiru ofuma isaatiif iyyuu keessaa bahaa waan dhufeef mootummaan kuni Oromoodhaaf waan buuse tokkollee hin qabu. Kanaaf Oromoonni dammaqanii keessattuu hojjettoonni mootummaa dammaqanii waan kana irratti hirmaachuutu irra jiran jedhan. Keessoo naannessaan Finfinnee warra as keessaa hafan magaalaan Adaamaa magaalaan Finfinnee exceptionally warra as keessaa hafan waan ta'eef isaan itti yaadu irra jiran jedha. Namoonni kaan bakka jirtaniin akka jirtanitti hidhannoo keessan jabeessaa hojii keessanii fi gocha keessan cimsan jedhan. Egaa hojjettoota mootummaaf dhaamsa bareedaa kaafte dhugumatti immoo qabsoo Oromoo keessaa isaan dhabne. Hedduutti gaddineera. Hojjettoota mootummaa ilmaan Oromoo keessaafu hedduutti gaddineera. Baay'ee nama gaddina. Militarii keessa kan jiran ilmaan Oromoo hedduutti gaddineera. Jaaldaawwan ibsaallee yeroo darbe booreen isin irratti hafte. Dhaamsa jedhu kan dabarsan. Dubbii dhugaatii jechuudha. Ammallee booreen kan irratti hafte hojjettoota mootummaa ilmaan Oromoo haadha keessan abbaa keessan otoo hin baratiin isin barsiisanii asiin siin gahan. Hojjetaan mootummaa yeroo har'aa mana hidhaa keessa jira jechuu dandeenya. Dhugaa dubbachuuf. Sirriitti. Hojjetanii mana kireefi kan isaan oolchan. Mana kiree magaalaa lafa abbaa isaatii irratti lafa abbaa isaatii irratti kireeffate lafuma isaa kireeffata. Lafa mana isaa kireeffatee jira. Gabrummaan kana oliin hin jiru. Gabrummaan kana oliin jiru. Miindaan mootummaa wayyaanee kaffalaafii jiru. Mana kireef illee hin gahu. Hin gahu. Dhugaa dubbachuuf. Mana kireef hin gahu. Hooti giree taateen alachitti speeshaalii ati waan tiriit taatu hin qabdu. Hin qabdu. Kanaaf dhaamsa bareedaadha kan hojjettoota mootummaaf ammallee carraa kana kennina. Warri wayyaaneef hojjetan amma ammaatti. Duris qabee seenaa yeroo hin qabnu kaasuuf malee. Warri diinaaf hojjetan yeroo darbee intervii yeroo darbee irratti akka gaariitti naa kaaftee turte. Isa seenaadha. Warri diinaaf hojjetan amma oonaatti waan argatan hin qaban. Takka dhumarratti akkuma shonkoraa alanfatanii darbatu. Waan argatan hin qaban mataa isaaniifis hin taane. Saba isaaniifis hin taane seenaa keessatti garuu xurii seenaa bakka xuraa'ee qabu. Kanatu jira. Amma jidduu kanallee waanuma dhiyoo kana ta'e illee yoo ilaalle Alamaayyoo Toomsaa akka ta'e ilaale. Juneedii Saaduu akka ta'e ilaale. Keessaa immoo kan Juneedii. Yoo du'an illee uumaa miti. Duuti illee uumaa miti barra. Yoo du'an illee uumaa miti. Garuu Juneediin odoo akkasitti eegee facaasee jala kaatu. Barattoota Oromoo 320 gaari'amu bagaari'aman jedhee odoo itti maxxanii itti maxxansee taa'u. Kan hunda keessa darbanii gaafa dhuma akka Leenin jedhe sana argitee sochiin ilmoo ishee nyaattii sana isuma qarxamsanii nyaata. Kan baay'ee immoo na ajaa'ibe jechuudha. Ari'amuu isaatii ol immoo kan baay'ee na ajaa'ibe gaafa USA galee interviiwudhaaf dhaqan gaazexeessaan Amaaraa tokko dhaqee interviiwuu kuni icciitii dhaabatee ni moode. Maal diriim gochaa jira namichi kun gowwaadha jechuudha. Gowwaadha jechuudha.
Jaarti isaallee intala Oromoo fuudhee hiisisee itti taphatani. Yaa Rabbi. Yaaboon qaanii inni arge dhugaa. Akkanuma kan namni diinaaf hojjettu hundumtu akkanumatti qaanuutti dhuma. Mee amma jidduu kana immoo wanta jirutu jira. Wanta baay'eetu shakkama. Gurbaan dhiyoo tana ilmaan Oromoo ajjeesuu isaaniitiin isaan galateeffate. Har'a sadarkaa maalirra jira? Afurri isaa badde. Maal? Kan baay'ee nama ajaa'ibu. Maal ta'uu danda'a? Predict tokko. Wanni ta'uu danda'u waan lama ta'a. Tokko dhukkubsatee yaalaaf biyya ba'u mala tokkoffaa. Lammaffaa irra caalaa kan fakkaatu jechuudha. Jara kana ganee biyya ba'uu danda'a. Dhukkubsatee biyya ba'uudhaaf wantoonni sadarkaa sanarraan isa gahuu danda'an maaltu jiru waan san fakkaatu. Tokkoffaa harma dura dhukkuba akkanaa dhukkubsatee beeka dhukkuba biyya isa baasu kan jedhu gaaffii namaa ta'utu irra jira. Lammaffaa dhukkubni illee actually umriin barbaadu garuu dhukkuboonni akka sukkaaraa dhukkuboonni akka dhiibbaa dhiigaa maal jedhaman kuni umriidhaan illee walitti qabatu. Umriin gurbaa kana sadarkaa akkasitti critical ta'ee dhukkubsatu kanarra gaheerai gaaffii namatti ta'uu danda'a. Yoo kana hin taane gara mootummaa wayyaanee ganee deeme jedhu saniititti fudhachuudhaaf salphaadha. Kanaaf kana godhe gootummaa isaati. Kana godhe taanani gootummaa isaati. Oromoon harka dhoofnaf hundumtu jechuudha. Probably immoo kanuma kan ta'us danda'u. Maal seete asirratti jaaldiiramu. Namni inni dogoggorre hin jiru. Amma isa darbeef miti. Kan kutte gundoo kaaftee guddoo itti Oromoo. Carraa kanaan ilmaan Oromoo har'allee diina tajaajilaa jiran. Carraan isaanii kana ta'uu beekuu qaba. Gadaan isaanii yeroon isaanii immoo kana. Sirba saaliyaa sana isaan afeereeraan Ani dhumarratti waan tokkoon jedhaan. Oromoon dirree waraanatitti diina isa waraanuudhaaf dhufi. Diina obboleessa biraa ajjeese. Diina waayila biraa ajjeese. Gaafa qabe hin ajjeesu. Mataarraa dhadhaa dibeet lafa isaatirraa cabsee gosa isaatirraa fuusisee horii isaatirraa lakkaa'ee gosatti dabala. Dhiisoo godhaaf. Sii dhiise rabbi si haa dhiisoodhaan. Nuti amma booreen ilmaan Oromoo loltuu keessa jirtu. Hojjettoota mootummaa warreen mootummaa tajaajilan dhaaba ta'anii warreen oppidoo keessa jiran kanarratti haftee jechaaniiti jirra. Yaa jaranaan jedhaan amma. Oromoon akkasittuu dhiisoo namaa godha diina owwoo qabe hin dhiisa. Hamma feetanis balleessitan isin qaamuma Oromooti. Yoo har'a waan kanatti fayyadamuu dandeessanii sa'aatiin kun sa'aatii dhiisoon isinii godhamu. Hiree amma jirtu kanatti fayyadama. Kanaan booddee cubbuu harma booddee gootan sana yeroon itti dhiqattan amma mootummaa tana ganaa keessaa ba'a. Kana keessaa gantan yoo baatan Oromoo wajjiniin araaramtan abadan kanaan booddee Oromoon cubbuu isinitti lakkaa'u hin jiru. Kanaaf yeroo kanatti fayyadama. Yeroon isinii kenneera haallu isinii mijatee jira. Booree isin irratti hafte tana homaa waan biraa wanni gootan hin jiru. Gantanii keessaa bahuu qofa. Oppiidiyoon keessattuu Oromoo waan kanaan dura gootaniif isiniin gaafatu. Ani dhuguman isinitti hima. Wanni isin itti gaafatamuu dandeechan yoo jiraate sa'aatii kanatti diina uummata Oromoo dhiiga jigsaa jiru kana faana hiriiruun keessan cubbuu caalu. Kanaaf amma sa'aatii sanatti fayyadamaati keessaa ba'a. Yoo keessaa baatan Oromoo araaramtani. Sa'aatii isaa isinii kenneera itti fayyadaman jedhan. Hedduu galatoome kanuma dhaamsa jiru illee dubbii fixxeetta. Keessaafuu warri militarii isaan nama maal gochaa jiru? Qorannaa gaggeessaa jiru. OPDO irrattis qorannaa gaggeessaa jiru. OPDO keessas dhugumatti warri maaster pilaanii kana morman hedduun turan. Baay'eetu jira. Isaan kana amma aramuu barbaadu isaan keessa. Amma haalli mijatee warri kaan hunduu waliin dhaabbachuu danda'u qaban. Amma inumaa'u Bakarshaalee nama jedhamu bakka buusanii akka jiranii fi Bakarshaalee haati Guraageedha jedhanii sanyiitiin illee dhiigaan illee Oromoo miti dhugaa dubbachuudha. Ijoollee ganda isaanii namni ani beeku jira. Isaantu naa hime waan nama dinqudha namoota akkasii bakka buusaa jiru. Amma OPDO keessattis laal seerarra kan taa'ee jiru pirezidaantii kan muudu caffeedha. Pirezidaantiin engadda yookaan akkuma jedhamu kana akkuma sila ibsuuf yaalle yookaan ganee biyyaa bahe yookaan dhukkubsatee biyyaa bahe gara ganee jedhutti irra caala amma magaalaa keessa kan odeeffamaa jiru ganee kan jedhu wanni irra qaban hin jiru. Odoo caffeen hin muudin wayyaanee lafumaa ka'ee Bakarshaalee pirezidaantummaa muudee teechisaa jiru. Kun immoo waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Addunyaa irratti waan ta'e hin beekne kun. Kanaaf kolfa kuni OPDOon kana taa'ee ilaaluu hin qabu. Warri meeshaa hidhatee jiru ammas. Isaan militarii keessas qorannaan kun itti fufeera. Kaan hidhaa jiru. Namoota sirriitti tokkostanii barattoota rukunne kanatti qorannaa akkasitti adeemaa jira. Meeshaan irraa fuudhamaa jira. Meeshaa irraa fuudhaa jira. Hidhamaatii jiru. Kanaaf ari'amaatii jiru. Meeshaa hiikkachuun qabani. Abadan dhiirri qabattoodhaaf meeshaa ishiin hiikkattu. Abadan lubbuun haa bahu. Lubbuutu ba'a malee. Kanaaf yoo seenaa hojjetan seenaan isaa yaadata. Sirrii. Diinni illee nu kabajji. Edaanuu meeshaa hiikkadha yoo jenne
waan kana dhalata jechuutiin har'a yeroo inni nama tokko irraa hiikkatu yoo inni callise warra kaan irraas boru ni hiikkatu yoommoo isa tokko hiikkadhu gaafa isaan jedhan inni hiikkadhu jedhee deebii kenneef in kabajamuyyuu isa kaan illee hiikkadhaan jedhan isaanis akka Shakespeare jedhamu tokko called this die many times before their death jetti mitire nan du'a jettee du'a sodaadhaaf meeshaa kee hiikkatte du'a gadhee duuta meeshaa kee wajjin hin du'u qabdannaan sodaataan daddabalee du'a sodaataan daddabalee sanadha hojjettoonni mootummaa immoo mana warra isaaniitti galanillee yoo ta'an hanga yeroo gabaabduu qabsoo qeerroo kana wajjin tumsanii ganda isaaniitti bakka jiranitti ijoollee firoota isaanii waliin yoo jiraatan Oromoon Oromayyuu ni jiraachisa sirrii eenyutu as jira kenoo miindaa wayyaanee dhabaniif waan ta'an hin qaban hanga yeroo muraasa kanuma dhaamsi jiru hedduu galatoomii baay'ee fadha walitti deebina akkasuma walitti deebina yeroo biraatis dhaggeeffattoota keenya hanga ammaatti jaaldiiramuu cabsaa hoggansaa olaanaa koree giddugala qeerroo bilisummaa Oromoo waliin marii haala yeroo irratti taasifnee dhaggeeffachaa turtanii galatoma. Qeerroon bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo mooraa mootummaa wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti argaman hundaaf waamicha fincila xumura garbummaa yookaan faaxaagaa gaggeeffamaa jirutti akka makamaniif waamicha xumuraa dhiyeesse. Gurraandhala 11 bara 2016 Finfinnee. Warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruun mootummaan wayyaanee kufaatii guddaa fi kasaaraa siyaasaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa galee keessaa ba'uuf toftaalee dadhaboo armaan gadii sochii uummata danquu fi qabbaneessee bittaa umurii abbaa irrummaa fi maastar pilaanii Finfinnee karoorfatee hojiirra oolchuun dhiree Oromoo cabsee biyya itti fufiinsaan bituuf akka karoorfate qeerroon bilisummaa Oromoo gareen xiinxaltoota siyaasaa ibsan. Qabxiilee wayyaaneen akka tooftaatti lafa kaawwate kunis dhaaba ergamtuu harka TPLF'n hundeeffamte keessatti aangawoota olaanoo kaleessa meeshaa godhatee ittiin uummata Oromoo ajjeesaa saamaa hidhaa fi biyya irraa ari'achaa turte yakkamtoota mormii uummataan kufanii jiran aangoo irraa kaasuu fi adabuun waan aantummaa uummataa qabdu of fakkeessuun yakkamtoota aangoo irraa kaasnee jirra jettee olola afaan faajjii oofuun sochii uummataa dura dhaabbachuuf shira diinummaa karoorfachuun hojiitti hiikaa jiraachuun baatii darbe keessa karaa dhaaba ergamtuu wayyaaneen miidiyaatti bahaa maastar pilaaniin dhaabbateera jedhaa jechuun aangawoota OPDO dirquun ibsa kennisiisuun ni yaadatama. Maastar pilaanii Finfinnee kan qopheesse wayyaanee EPRDF yookaan TPLF malee warri ergama wayyaanee raawwachiisu qofaaf tolfametti OPDO'n aangoo kan hin qabne ta'uun ifaadha. Dhimma maastar pilaanii Finfinnee irratti mootummaan federaalaa ibsa baasee haquu dhiisuun tuffii ergamtoota isaa OPDOf qabuu fi uummata Oromoof qabu kan mul'isu ta'uun beekamaadha. Maastar pilaanii Finfinnee caalaatti saffisaan hojiirra oolaa jiraachuun shira wayyaanotaa kan ifatti uummataaf saaxilaa jiraachuun ilmaan Oromoo nagaa kanneen caasaa OPDO keessatti ogummaan ramadamanii sadarkaa garaagaraa irratti argamanii fi jaalala Oromummaa qaban kanneen yakka Oromiyaa fi uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ni balaaleffatu jedhanii shakkan caasaa hoggantootaa yakkamtoota OPDO kanneen fincila warraaqsaa biyyaalessaa Oromiyaa fi diddaa uummataan kufee rukuchaa jiran waliin caasaa yakkamtoota mormii uummataan kufetti jechuun hojiirraa ari'uu taayitaa ogummaa isaanii irraa kaasuu hidhuu fi biyya irraa ari'uun tarkaanfii diinummaa irratti fudhachuuf akka jiran hubatamu. Riqicha uummatni Oromoo waggaa 24 ittiin reebamaa, ajjeefamaa, mirga abbaa biyyummaa fi dimokiraasii sarbamuun saamamaa ture OPDO deebisanii ijaaruuf bakka yakkamtoota mormii uummataan kufanii fi sabboontota piroofeeshinaalii fi siivil sarvisii ilmaan habashaa dhalootaan parsantii 50 gadi dhiiga Oromoo ofirraa qabanii fi kanneen saboota biroo ta'anii Oromiyaa keessatti dhalatanii afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu danda'an OPDO haaraa hundeessuun bittaa umurii dheereffachuuf shira uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti xaxamaa jiru ta'uu hubannee jirra.
Hooggansi qeerroo bilisummaa Oromoo gareen xiinxala siyaasaa fi qabsaa'onni sabboontonni Oromoo sochii warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo fincila xumura garbummaa Faaxaagaa cinatti haala adeemaa jiru irratti marii gabaabaa gochuun ilmaan Oromoo caasaa mootummaa wayyaanee OPDO sadarkaa garaagaraa irratti argaman hundaaf waamicha ariifachiisaa fi isa xumuraa kallattiin dabarsee jira. Tokko dhaabni riqicha jabaa mootummaa wayyaanee EPRDF yookaan TPLF kan ta'e OPDO'n harka mootummaa wayyaanee EPRDF TPLF'n naannoo Tigraay aanaa Adeetitti hundeeffamte. TPLF yookaan EPRDF'n kan hoogganamuu fi bakka bu'aa uummata Oromoo waan hin taaneef atattamaan diigamuu qaba. Ilmaan Oromoo utuu hin beekinis ta'e beektanii haalli jiruu fi jireenyaa dhaaba kana keessatti miseensa hanga hooggansaa sadarkaa Oromiyaa hanga bulchiinsa gandaatti argamtan guutummaatti miseensummaa dhaaba kanaa dhaabuun yeroon gara sochii warraaqsa fincila xumura garbummaatti makamuun uummata keessan dhiifama gaafachuun mirga keessanii fi mirga uummata keessanii kabachiisuuf waamicha lammummaa isa dhumaa isiniif dhiyaate akkasumattan jabeessinee isiniif dabarsina. 2. Yakkamaan yakkamaa adabuu hin danda'u. Yakka waraana Oromiyaa keessatti loltuu agaazii humna ittisa raayyaa waraanaa fi poolisii federaalaa bobbaasuun kan uummata Oromoo irratti yakka duguugiinsa sanyii yookaan genocide labsuun raawwachaa jiru mootummaa federaalaa fi ergamaa mootummaa federaalaa OPDO ta'uun uummata Oromoo miti uummata addunyaa hundaaf iyyuu ifaadha. Yakka ulfaataa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf itti gaafatamaan mootummaa federaalaa fi ergamtuu mootummaa federaalaa OPDO'dha. Kanaafuu aangaa'otiin sirna EPRDF yookaan TPLF OPDO'n guutummaatti aangoo gadhiisuun seeratti dhiyaachuu akka qaban hubachiisu. Ilmaan Oromoo nagaan sirnicha keessa jirtan bakka jirtan hundarratti warraaqsa fincila xumura garbummaa finiinaa jiru jabeessuun mirga uummata keenyaa kabachiisuu fi walabummaa Oromiyaa afaan irra ga'ee jiru akka dhugoomsinuuf yeroon qabsoof birmannaa gootan amma ta'uu isin hubachiifna. 3. Poolisoonni Oromiyaa Milishonni Oromiyaa fi ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti argamtan meeshaa waraanaa isin harka jiru akka hin hiikkanne. Yeroo ammaa kanatti qajeelfama mootummaan EPRDF yookaan TPLF OPDO irraa isiniif darbu akka hin fudhanne. Sochii warraaqsaa fi hiriira uummata Oromoo dura akka hin dhaabbanne. Saamicha qabeenyaa fi yakkamtoota sochii warraaqsaa daheeffachuun saamichaa fi mirga ilma namaa sarbuuf kanneen socho'an qofaa ittisuu irratti fuulleffachuun uummata irraa dhalattan cinaa akka dhaabbattan waamicha lammii keessanii gad jabeessuun waamicha dhumaa isiniif dabarsina. Rasaasa uummata Oromoo maatii keessan irratti dhukaafamaa jiru dhaabbattanii hin dhaggeeffatna. Dubdeebii akka kennitan waamicha goona. 4. Sunsumman jijjiiruun ittoo hin mi'eessu. Mammaaksa uummata Oromooti. Yakkamtoota sirna OPDO keessatti yakka ulfaataa mootummaa wayyaanee EPRDF yookaan TPLF waliin ta'uun uummata Oromoo irratti waraana labsaa turan mootummaan wayyaanee hooggantoota OPDO mormii uummataan kufan itti garagalee aangoo irraa rukutuun uummata Oromoof bu'aa tokko illee hin qabu. Mootummaan wayyaanee bu'aa mataa isaa tiksuuf yakkamtootaan jijjiiree bittaa umurii isaa dheereffachuuf malee akkuma oliitti tuquuf yaalle yakkamaa sirreessuus ta'e adabuu hin danda'u. Aangaa'otiin OPDO fi mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma jedhamaa jiru yoo ifaan ifatti akkan adabamanii fi aangoo irraa kaafaman ta'e wanti nu gaddisiisu hin jiru. Uummata Oromoof gaaffii isaa deebisuu akka hin taane hubachiisuun aangaa'otiin aangoo irraa kaafamanii fi mootummaa wayyaanee hooggantoonni sirna EPRDF yookaan TPLF yakka waraanaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf itti gaafatamaa seeraa fi seenaa keessaa ba'uu kan hin dandeenye ta'uu ni hubachiifna. 5. Addatti ogeessonni ilmaan Oromoo professional sirna EPRDF TPLF yookaan OPDO keessatti miseensa taatanii fi ogummaa keessaniin
tajaajilaa jirtan. Yakkaa fi daba guddaa tuffii sirnee PRDF TPLF kun isiniif qabu hubadhaa. Uummanni Oromoo wareegama qaalii kaffaluun mirga isaa kabachiifachuuf tarkaanfii isa dhumaa irra ga'ee wayita jirutti itti gaafatamaa seeraa fi seenaa jalaa of baasuun sodaa malee wal gurmeessuun gara warraaqsa uummataatti makamuun sirna kana dura akka dhaabbattan waamicha dhumaa isiniif dabarsina. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa Oromoo Gurraandhala 11 bara 2016. Jaal ayyaane kaayyoon galateeffanna. Dhaamsaan qaba'anii Oromoota maraaf kan bahaa kan dhihaa barbaadaa wal bara gabrummaarraa bahuuf qabsaa'uuf hiriira. Gabrummaarraa bahuuf qabsoodhaaf hiriira. Lubbuun jiraanne turruullee wal garraa dhibamitti goree na jireenya daraa. Sosa, gumana maki hati midamsa, nagayudan kape, utusani dabeka, adara ke ape. Coba yang kaba, lita bisu tiran, damsa pobini, pohon gavira, pohon tiran turule wal kadang, dibamiti gori najin hadara. Lubbuun jiraanne turruulee wal gargarraa dhibamitti gorii na jireenya. Turtii keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabneerra. Qophiitti aanutti hanga wal agarru nagayaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.